Harka fuune ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qabu jecha oduu gammachiisaa tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Oduun gammachiisaan kunis dirreen xiyyaara banamuudha. Dirreen xiyyaara biyya hundaati miti garuu biyyoota muraasaaf har'a akka baname imbaasiin biyya Ijipti jiru lakkoofsa isaatii fi akkaataa ittiin qunnamuu danda'an kaa'eetiin jira. Kanumaan wal qabatee kan maxxanse biyya Ijiptaa ta'u malee Transitii yookaan biyya biraatti irraa akka fudhatanii gara Itoophiyaatti galchan dubbatameeti jira. Sababni isaa maalinni biyya feete taatetiin biyya Itoophiyaa kagalu yoo transitii argatte fakkeenyaaf amma Dubaayin baay'ata wanta akkasii biyya biraatti irraa Dubaayitti buutee Dubaay irraa gara Itoophiyaatti galta. Har'a amma mootuu kan haaraa dhufe Ijiptitti buutee Ijipti irraa gara Itoophiyaatti galta jechuun biyya jirturraa. Lakkoofsa isaanii kana kallattiin isiniif maxxansaa lakkoofsa isaan maxxansan lakkoofsa isaaniin qunnamtanii kallattiidhaan bakka jirtanirraa gara Itoophiyaatti galuu dandeettan jechuun biyya Ijipti galtanii. Keessattuu namoonni amma baay'ee rakkattan argineeti jirra. Namoonni kontiraata fixattan jirtanii maaloo reediyoon banama dirreen xiyyaaraa biyya hedduurraa na gaafattan jechuudha. Ani garuu amma wanta asirratti isin himu tokko biyyi irraa tiraanizit ta'u biyya 70 wayi jedhama. Biyyoota 72 jedhama. Biyyoota 72 gaakama akka ta'e beeku Dubaay keessa jirata, Beeruuti keessa jirata, zirziriin kenne waan ta'eef ani sobuu hin danda'u. Maaliif biyya akkanaatiin eeyoon abdii isinitti ture ani sobuu ta'a waan ta'eef garuu biyyoota 72 kunoo isinii maxxansaa kana dubbisa afaan Ingiliffaatiin jarri afaan Ingiliffaatiin poosti gootee afaan Arabii waliin an tiraanisleetor afaan Oromootitti godheetiin isinii dubbachaa jira. Biyyoota 72 kana keessaa biyyi isin jirtan hin jireenee waan abdadhuufin oduu kana isin biraan dhaqqabuun dirqama natti ta'e. Maaliif akka isin baay'ee cinqamaartan keessattuu amma beektaa rakkoo hedduutu jira ammas immootu amma gisee soomaa kana nama gadiin dhiistu wannoon Arabni beeytanii kanuma kontiraataati fixatte kana kan gisee duraan galta siin jette ammoo kan maallaqa siirra hin hafaa siin jetti. Maaliif gisee soomaa kana hojiin waan nama godhu hundi keessanuu hin beeytan hojiin mataa miila har'arraa eegalalaan mee har'a galgalarraa reediin maallaan jedha hin beeytan hundi keessanuu waggaa dheeraa hojjettani. Hojiin inni ulfaata ramadaana keessa sahaanii isaanii namni dhiquuf hin jiru. Kotota isaan walitti qabaniitiin hin jedhan namni dhiquuf hin jiru. Kanuma duraan maallaqa siinirra hin kana amma banamee ati jetteen fuluus yaada siyaasa namaa fi mushkila siin jetti. Inni jibani barama maallaqa yeroodhaaf ji'a takkatti tan inuma siyaasa bangaa amma maaliif si sossobuudhaaf jecha isin waan akkasiin dhaga'ina carraa kanatti fayyadamtanii akka galtan abdii qaba. Dirreen kuni bilbiluma qofaan qunnamuudha waan biraa miti. Bilbilli isaanii kun anan isin maxxanseetiin jira. Bilbila isaanii kanarratti biyya feete taatee qunnamuu dandeessa. Sagalee kaa'uu fi dandeessa. Waan addaati miti. Wanta isaan fayyadaman yoo jiraate waan akka normaala waluu fi dandeessa. Haala rakkina qabu. Yoo normaala bilbiluu hin dandeenye immoo qunnamuu dandeessanii gama jalaatiin jechuudha. Imeela isaaniillee isiniif hin kaa'a. Isaanuyyuu nu qunnamaadhaan. Koomentii isaanii jala deemee ilaalee ture namoonni tokko tokko koomentii isaanii jala lakkoofsa isaanii maxxansanii beeytanii. Jalaan nu qunnamaa lakkoofsi keessan asiin osoo hin taane jalaan nu qunnamaa jedhanii namoota koomentii kennatan biyya Keeniyaati irraa kan koomentii kennatuun argee Dubaay irraa kan kennatu argeetiin jira. Deebii deebisaniifi jiran jechuudha. Kanaaf isinillee carraa kanatti fayyadamtanii maaloo jettanii kan booyaa turtan ji'a meeqaan natsa mallaqa takka malee dalagaa turtan dararamaa turtan carraa kanatti daddafaa fayyadama. Odeeffadhaa dafaatiniin lakkoofsaan isinii maxxanse kana gaafadhaa bilbilaa jira. Yoo jarri injira isinii jedhan haala wasaaleen ofirraa galtan achirraa tiraanizit jechuun biyya tokko irraa biyya tokko buutee galuu jechuudha. Kan asii galu kan asii deemu gama Itoophiyaa malee gara biraan deemu. Xiyyaara asii ka'u Itoophiyaa qofa deema. Tiraanizit jechuun immoo biyya sanirraa gara sassifidee gara sanirraa fakkeenyaaf yeroo hedduu biyya Dubaay nama fida xiyyaara tokkoo gara gurnamaan deemu. Dubaay nama buusee xiyyaara biraatiin nama dabarsa. Kunis akkasuma jechuudha. Ijipti si buusee oduu achirraa gara takka hin deemin xiyyaaruma isaa irratti xiyyaara sanitti darbita jechuudha. Waan nama dhibuu miti barganaa Ijipti dhuftee yookaan achirraa waan deemtu miti. Dirreema xiyyaaraa sanatti xiyyaaruma tokko buutee xiyyaara tokkotti taruu jechuudha. Waan nama heduu miti. Tiraanzitii jechuun akkana. Malleen isaas akkuma kaaniti. Tikkeettima tokkocha muratta. Tikkeettima tokkocha santu si dabarsa malee kan biraa addatti asitti si murata. Tikkeettima tachii murattattu asitti si buusee asii gara biyyaatti galtaa jechuudha. Kan asii gama Itoophiyaa ka deemu qofa har'arree fi daqiiqaa 20 dura gadhiifame dafee odeeffannoon kun isin haadha qabadhee isin biraan ga'e jechuudha. Maaliif akka isin rakkoo keessa jirtaniin beekaa biyya keessanirraa immoo amma rakkoon jiru immoo maa inni shakkina ni qabu
biyya ati jirtu san irraa mumkin Ijiptiyoon jiraatin ammas rakkoodha. Biyya ati jirtu san irraa xiyyaarri Ijipti balaliyoon jiraatin ammas ugguramtee jirta jechuudhaati. Amma rakkoon jiru laalkan. Rakkoon jiru biyya ati jirtu san irraa xiyyaarri jira. Haala qullaa lana garuu rakkina hin qabu. Maaliif? Namuma amma itti bilbila isiniin jedhe kana imbaasii Itoophiyaa kaas jiru kana irratti yoo bilbiltan adda isinii baasa. Maaliif? Dirreen xiyyaara Itoophiyaa International Airport Egypt jedha. Inni manno peeji maal isaanii. Peejichi immoo ka feekitii ka sobaatii miti. Kan raayitii qaba mallattoo cuquliisaa san mallattoo samaayyaawii isa seera qabeessa ta'e qaba jechuu ka soban qabu. Peejiin kan isaanii ta'u seera qabeessummaa qaba. Sinii galee kanaaf jararraa adda baafatuu hin dandeettan. Biyya ani jiru kanarraa biyya ebaluutiin jira. Dirreen xiyyaara ka achi nama fiduun jira jettanii gaafattanii isaan maktabarraa xiqqeetta murattan arabni hin beeyti. Bakka kanaatirraa na fida. Odoo araban gaafattiin dura bilbiluu qabdan imbaasii amma isiniin jedhu kanatti lakkoofsa kanatti bilbilattanii gaafatuu qabdan. Dirqama kun maaliif? Arabni soosisomuu dandeetti hin jiru yoo isin jette maal goote? Garuu jiraatu erga adda baafattee booda bakka kanaatirraa hin jiraa barjettee itti himta. Isinii galee itti himuu qabdan jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu carraa kanatti daddaftanii fayyadamuu qabdan. Carraa kana isin hin dabru. Wanni isinii dhaamu mootu carraa kanatti fayyadamtanii yoo carraan kun kan isin ga'u taate of eeggannoo guddaan isin godhuu qabdan dirree xiyyaaraa keessatti. Dhibeen COVID-19 dhibeen amma addunyaa raasaa jiru kun bakki inni irraa nama qabaa jiru gara biraati miti dirree xiyyaaraa keessatti nama qaba. Galuun qofti faayidaa isiniif hin qabu. Akkamitti akka galtullee beekuu qabdu. Of eeggannoo cimaa maaksii keessan funyaanitti kaa'attanii gaawontii keessan harkatti kaa'attanii tuttuqaa adda addaatirraa bakka teetturraa waan jisu bira jiru san tuquu dhabuu. Xiyyaara yeroo qortu xiyyaara harkaanii qabatee waan biraa dhiisi. Dhugaa isiniif himaa. Of eeggannoo ciccimaan isin godhuu qabdan kan. Waannoo shaanxaa gisee fe'attan. Shaanxaa keessan gara kaargootti yeroo geessuuf deemtan. Kan akkatti qabanii ittiin dhiiban san waan wayiitii yoo qabattan malee harka keessaniin hin qabatinaa. Waan akka sooftii maandiilii sooftiin beekaniimi. Sooftii gurguddaa bitadhaa. Sooftii saniin akkatti qabadhaa. Sooftii sana achumatti irraa gata. Yoo bishaan argattan immoo daftanii bishaan keessan harka keessan daftanii bishaan saamunaan dhiqatuu qabdan. Maaliif namni dirree xiyyaaraa dhaqee nama muraasa namni odoon qabamin gale jechuudha. Ammallee wanni beekuu qabdan akka galtaniin maatii keessan qunnamuun hin jiru. Ila kanallee beeka akka asii dirree xiyyaaratti galtan Itoophiyaatti buutan maatii keessan qunnamuun hin jiru. Maaliif hin jirree jedhe amma dura isiniif himeera seera haaraatu jira. Guyyaa 14f kophaa teechifamta Finfinnee keessatti mana algaa. Manni algaa kun immootu haala lamaan jira. Yoo ati diyaaspooraa mallaqa qabu taate nama gaarii taate mana kiraa ofirraa dandeessa. Guyyaa 14f mana algaa. Yoo ati miskiina taate garuu kan waajjirri magaalaa Finfinnee qopheesseen jira manni jiddugala achi tursiifamta. Achitti kophaa ketteetta guyyaa 14f hanga dhibee kana adda sii baasanitti hin marammaramta jechuudha guyyaa 14. Kun immoo dirqama. Guyyaa 14 achi turuun keessan dirqama. Dirree xiyyaaraa keessatti of eeggannoo gochuun keessan dirqama. Yookaan akkuma argite kun duraanii sansa'u jettee of gatteetumaan rabbummaan ka biyya kanaa na baasa jettee yoo ati dirree xiyyaaraa keessa akkuma argite taatee ergas illee achitti illee dirree xiyyaara deega buute gisee shaantaa kee fudhatte akka feete yoo taate gaafa guyyaa 14 ati dhibeedhaaf to'annoo taatee jirta saaxilamtee jirta jechuudha. Yoommoo of eeggannoo kee cimsitee haala ogeessi fayyaa si gorsuuf yaalaan sitti mukanaan sirriitti of eegdee jette kaanii rabbitu nama eegaa guyyaa 14 san turtee nagaa maatii keetti bilisa yoo siin jedhan bilisa taate maatii kee qunnamtee yoo bilisa hin ta'in rakkoodha. Garuu wanni carraan guddaan isin qabdan tokko immoo maalinni Ijipti irraa namni dhufu biyya kana dhibeen hin baay'atu. Nama Dubaay irraa dhufutu akka malee hamaadha. Dubaayitti dhibeen sun hin hammaata. Baay'ee namni Itoophiyaa keessattuu haalaan baay'inaan qabame nama Dubaay irraa hin galle. Ka Ijipti kun immootu hin jiru baay'ee hin dhageenyes nama muraasa parsantii muraasa. Dirree xiyyaaraa keessatti amma dura nama biyya Ijipti irraa galee yookaan Masrii irraa galee dhibee saniif saaxilame jedhee hin dhageenye. Kanaaf dafaa carraa kanatti fayyadama. Carraan biraas yoo isiniif argame ani isin biraan ga'uuf qophaadha. Yoo biyyumatti jirtu san irraa argame ani isin biraan ga'uuf qophaadha. Odeeffannoon kiyya adda hin citu jechuudha. Sooma keessallee.
diraamaa tokko tokko illee isiniif hojjedhadhee yaa'u akkuma hojjedhetti gara galgalaati irratti isiniif gadhiifama gara halkanii keessa odeeffannoon immoo ganama isiniif gadhiifama. Odeeffannoo ganama isin biraan ga'a qophii bashannana garaagaraa ammootu gama galgalaati irratti kan akkasittis adda baafachuu qabdanii obboleeyyan keenya kan biyya biraatti dararamaa jirtan kan kontiraata fixattan kan maatii keessa yaaddan carraa kanatti piliis dafaa fayyadamaa kan isiniin jedhu an obboleessa keessa Reedii Aadamii lakkoofsa an isiniif maxxanse kana seeran itti bilbila seera qabeessa waan ta'eef itti bilbila biyyi itti bilbiltan Ijipti imbaasiin isin keessummeessa jedhee abdii qaba. Kanaaf rakkina jiruu fi waan jiru waan biraa jiraate gama jalaatiin naquun namtanii dhaamsi kiyya har'aaf isiniif qabu kana fakkaata. Dhaamsa kanatti sirriitti fayyadama. Kun gorsa obbolummaati fi dhaamsa obbolummaati waan ta'eef ani kan isinii waliin ture Reedii Aadam Tube like share subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Namoonni haaraa taatan keessattuu subscribe gootanii mallattoo alaarmii sayyootu ittan wanti ani dubbadhuu fi viidiyooleen keenya bashannansiisoon tokko tokko kallattiidhaan isin biraan ga'a. Fayyataa nagayataa muslima warri taatan sooma gaarii namoonni kaawwan immootu jabaadha fayyaa naata.